Gara geeffatoota keenya amma obboleessa keenyaatti argamu kana interview gochuu kan gaafachuu jirra. Waan hin jedhu immoo walumaan ilaala. Araggaa Alamuu jedhama. Ati barata waggaa arfaffaadha. Amma Haramayaa Yuunivarsiitii keessatti argama. Iddoon kun Haramayaa Yuunivarsiitii istaadiyeemiidha. Araggaa akkamii nagaa? Nagaadha akkamii? Haalli har'a ture maal fakkaata? Haalli har'a ture bareeda. Yaa'u har'a seeminaara piroojeektii isa akka piroojeektiitti dhiyaatudha. Isa dhiyeessinee kaanee jirra. Baay'ee namatti tola. Yaa'u chaalenjii baay'ees qabaatu, baay'ee muudannoos qabaatu, baay'ee bareeda namatti tola garuu waan hundaayyuu dabarsineera galataa. Okay, baay'ee namatti tola. Har'a muudannoo waasi mudate keessaa lama waan tokko haala seminaara dhiyaate irratti waasi mudate tokko nutti. Okay, muudannoon har'a na mudate baay'eedha. Kana jedhee ibsullee baadhu baay'eedha. Baay'ee isaanii san keessa haalonni gaafilee itti gaafataman, haalonni leekcharoonni ivaaluutii si godhan xiqqoo baay'ee kompileeksidha beektee deebisuudhaaf baay'ee nama rakkisa. Jechuun haalli nuti itti qophoofnee fi haalli isaan gaafii itti kaasan baay'ee gargar ture. Har'a seminaara situ jalqaba dhiyeesse jechuudha ga'een jira. Gaafa itti jalqaba dhiyeessitu mee maatu sitti dhagaame gaafa jalqabaa jibaatu? Dura guruupiin anaaf kennan tokkoffaa irratti anaaf kennan turreeyyuu guruupii biraa. Gaafa ture tasa sarpiraayiz na godhan jechuun danda'ama. Araggaa guruupiin araggaa akka dhiyeessu leekchariitti na dubbisee jechuudha ivaaluutii akka na godhu. Gaafa kana na godhu yaa'u chaaltiin jiru dhiyeessuudha waan ta'eef baay'inaan dhiyeessee yeroon dura dhaqu yaa'u sodaan xiqqoo natti dhaga'amuuf yaalee ture garuu sodaan xiqqoodha moo baay'ees dhaga'ame? Jechuun yaa'u waan tokko firaastireet gochuu waan nama jirudha. Yaa'u wantoota akkasiitiin natti dhaga'ame. Ingiliffatti jalqaba dogongortee dubbatte maali? Beektee jechaan dubbachuu qabu bira darbee tan jecha biraa dubbise. Jecha dubbachuu qabdu bira dabartee jecha biraa dubbise. Fakkeenyaaf quantum computing kan jedhu jechi san na rakkise xiqqoo dubbachuu qabu jechuudha. Quantum computing jedhame. Quantum computing. Akkam naguma jirta. Gaaffii ta'e weessa gaafa naa deebiste. Afaan Oromootiin bakteeraa jechuun maal jechuudha? Bakteeraa afaan Oromootiin bakteeraa afaan Oromootiin bakteeraa jechuun bakka humnaan itti wal harkisa wayii ta'e bakka itti humnaan wal harkisan. Mee yaali. Afaan Oromootiin bakteeraa akka seeraan dhabamne biruman bakka itti wal harkisan. Lulleen qaba. Mee erga mooraa kana seente Beekee naasa. guyyaa meeqa lafee foonii nyaattee jirti? Hin lakkoofne garuu akkuma jalqaba seensaa walitti fufee lafee oduun nyaachan ture bakka teeshinii dhumnaadha dhiisee garuu lakkoofne. Guyyaa kaaffee foonii guyyaa deemtee guyyaa lafee dhabde maaltu sitti dhaga'ama? Garuu wantoonni kenna ga'a. Bararaa jechuun maal jechuudha? Bararaa jechuun afaan kamiin akka ta'e illee akkanumatti bararaa jennee fayyadamna. Akkanumatti bararaa jennee fayyadamna. Maal jechuudha immoo akkanumatti bararaa jennee fayyadamna? Bararaa jechuun garuu naannoo kanatti tarii yaa'u isaa yoo beekuudha yoo wallaalle iddootti hiriyoonni lama wal ga'anii jechuudha. Iddoo ilgaan bararaa jechuun iddootti hiriyoonni lama wal ga'anidha. Akkas jechuudha. Lafa da'ootti iddootti hiriyoonni lama wal ga'an. Bararaa jennaan. Gaaffii gaarii. Kaaffee Haramayaa Yuunivarsiitii akkamittiin ibsita? Kaaffee Haramayaa Yuunivarsiitii yaa'u miirri ittiin ibsan hin jiru. Yeroo tokko bareedaa yeroo tokko hin jiru. Harka jedhu jira Haramayaa Yuunivarsiitiin kaaffee isaa addaadha. Sirriitti dubbatan ni jira. Mee maal ibsitaa fi fakkeenya barattoota?
gara guutuu dhufaa jiraniif akka inni akkamittiin haa yaadan. Ani akka kootti Haramaa Yuunivarsiitiin arge jireenya maatii fi jireenya Haramaa Yuunivarsiitii wal bira qabee kanan murteessa waan ta'eef Haramaa Yuunivarsiitiin akka maatii biraatti lafa waan barbaadde fakkaataa waan nyaattuuf waan akkasiiti barattoonni chaalenjii kana danda'uudhaaf dhufuu qabu kana beekan jechuudha. Chaalenjii akka qabu beekanii dhufuu qabuudha. Tole baay'ee gaariidha. Haramaa Yuunivarsiitii. Haramaa Yuunivarsiitiin balbala tokko balbala seera qabeessa sadii qaba. Kan biraa muka seera guutuun lama immoo hin qaba. Maal jechuudha balbala seera qabeessaa sadii qaba jechuun isaanis sun weerii? Okay, balbala seera qabeessa sadii qaba gaafa jedhu kan loogoo yuunivarsiitichaa irra kaa'ee poolisoota itti bahiinsa irratti ID ilaalee baasu. Balbaloonni lamaan kunniin immoo kan bakka barataan yeroo barbaadetti karaa qaxxaamuraatiin bahu jechuudha. Baay'ee loogoon irra hin jiru, eegumsi isaa sirriitti cimaa miti waan akkasiiti. Sadii qaba jenna moo shan qaba jennare? Bakka akka seera qabeessatti waan asumnu sadii qaba yaa jenna. Sadii qaba. Biyya kanatti caatiin beekamaadha? Sirriitti beekamaadha. Namni biyya kanaa maal nyaata? Inni biyya ni kanan beeku tarii mana namaa dhaqee hin beeku. Mana biyya jiraataa biyya kanaa dhaqee hin beeku. Haramaa keessa garuu waggaa meeqa jiraatte? Waggaa 4 jiraadhe. Haramaa keessa waggaa 4 jiraattee mana nama tokkoyyuu dhattee hin beektu? Hin beeku mooraadhaan alatti bahee hin beeku. Hariiroon keenya immoo keessatti waan ta'eef. Baay'ee gaariidha. Gaaffii deebii yoo wajjin hin taasisne baay'ee galatoomii information nu kenniteef ifadhu siin jenna. Baay'ee dhaggeeffattoota keenya buleessi keenya information yookaan oduu baay'ee nuun ga'e waa'ee Haramaa Yuunivarsiitii irratti haalota as keessa jiran irratti buleessi keenya waan nu hiriirraa waan baay'ee barattoonni abdii guddaa qabna. Thank you. Okay. Kuma isaa galatoomi. Kuma isaan koomeediidha jedhu waa'ee koomeedii kanaanidha. Akkami koomeedii kana isaa barte? Koomeedii jechuun jeneraalii tafaxiroo saxxaadha. Uumamaan kennama. Ammumayyuu dhaabbachuutti hin jirtu. Dhaabbatee natti haasa'aa hin jirtu. Sirri koomeedii jechuun sochiidha jechuudha. Koomeedii jechuun sochiidha jechuudha. Koomeedii jechuun sochiidha jechuudha. Sochiidha jechuudha. Dhaggeeffattoota keenya koomeedii jechuun sochiidha jechuudha. Yaa. Koomeedii jechuun sochiidha jechuudha. Yaa. Akkam jirta? Nagaadhaa miti? Baga nagaan gara istiidiyoo keenyatti dhufte? Amiin sillee baga nagaan gara istiidiyoo dhufte nagaan dhuftanii istiidiyoo gochuudha. Ishee galatoomee iddoon ati jirtu kun maal inni baay'ee namatti tola istaadiyeemiidha namatti fakkaata istaadiyeemii eessati? Iddoon argaa jirtan kun gibbii Haramaa Yuunivarsiitii deemee hara hojjetamedha. Akkuma argaa jirtan kun bareedinni isaa kana fakkaata. Barana dibamee eebbifamtoonni barana eebbifaman bara 2013 eebbifamanii baanis inshaallah yoo rabbi jedhe nullee asirrumatti eebbifamuun keenya qophiidhaan itti jirra. Kana waan ta'eef kun warra asitti argamnee boqonnaa keenya asitti dabarsaa jirra hiriyoota keenya wajjin jedha. Haramaa Yuunivarsiitii kana wanti adda godhu maalidha gibbii biraarraa yookiin immoo wanti adda ta'ee si hawwatu maalidha? Haramaa Yuunivarsiitii kana akka ilaalchi kootii Yuunivarsiitii kana adda isa godhu resource isaa bataam sirriitti gahaadha. Resource sirriitti qabeenya guddaa qaba. Akkasumas dabalatee baay'ina barattootaas ni qaba. Ulaagaalee hundaa guutamee ni jira. Kana iddoon bashannanaa ni jira. Akkuma argitanii istiidiyeemiin ni jira. Kan argaa jirtanii bakka bashannanaa hunda ni qaba. Ispoortiin garaagaraa keessatti kana irratti taphataa jiranii. Kan biraas wantoonni isaa ulaagaalee hundi guutamee jiru. Waayifaan bakka kamitti ogeette bakka kominikeeta abbaa feet hojii ni goota jechaadha sa'aatii itti barbaadde imuun ta'ee telegiraam. Waayifaan iddoo hundatti argama jechuudha. Waayifaan iddoo hundatti argama barbaaddu kun amma warroonni onlaayinii irra jiran ta'anii hordofu malaan intarneetii. Garuu isooba jechuudha. Yaa'u turtii waliin taasifne inni dabalataa gaafii si gaafachuu barbaadu garuu wanti nafu jedhee yaadu mudannoo addaa qabda dallaa kana keessatti. Gibbii kanatti wanti na mudate mudannoo addaa illee hin jiru. Garuu mudannoo addaa argee jira beektaa? Hoggaa jalqabaa bara dhufee jedhu waa'ee vaaktaraa jedhamu kana irratti ani labiraarii dubbisee gala salfiidhaan taa'ee namni akka boojjoo narraa argee beektaa? Akka bira darbuun dhabee. Maal walarraa boojjettu maal jechuudha? Naaf hin galle naafis bakka sadii tosoo irra dabartee natti tola. Maaliif akka irra darbu? Bira darbuun dhabee ganaa zooree dakasirraa jechaadha. Zooree dakasirraa deebee gara doormii kootitti deebee jechaadha. Turtii waliin taasifnee baay'ee galatoomii yeroo biraa ola gargaara.
ergaa qabda. Intervii kenna kana warroonni online irra jirtan Facebook garagaraa irra teessaniin hordofaa. Eeshi gaaffii tokko si gaafadha. Guu seminaara dhiyeessu Ingiliffa totoon beekin dubbatte meeqa baay'eedha. ያደዱ ኦልሞስት ገሩ አንስፔክትድ በቃ አንዳንድ ነገሮችን ተጠቅመ ነበር Ingiliffaan beekne baay'ee haa dubbatte jechuudha. እሱ ነገር Mee chaafute. ሳታስብ ነገር ተርሞት Totoon beekin dubbatte jechuudha. Eeshi gaafa dhiyeessitanii giruupii keessan keessaa namni dafqaan fa'aa namoonni oolatan fa'aa jiru. Okay inni jiran nudursanii warri dhiyeessan fakkeenyaaf giruupii sana irratti xiqqoo chaalenjii gurguddaa ture beektaa achirraa xiqqoo shinullee moori kanesu ትንሽ ሞዲፋይ አድርገን ነው ያቀረበው Amaariffatti si harkifata. Akkami Amaariffaa wayya? አይ rakkoon qabu yeroo tokko tokko akkasumatti gidduu gidduudhaas na fayyadama oromiffaan fayyadama jechuudha akkas beekana umar rakkoon qabu akkas Baay'ee namatti tola galatoomii yaada nu laatteef sinillee galatooma interview nu gochuu keessaniitiif Alex baay'ee si jaalladha